hordoftoota keenya jaalatamoo oduu keenya yeroo ammaa tanaa eegaleeti jira. Duula dhiyeenya kana shiishaa irratti banameen shiishaan hedduun gubachuun isaati dhagahameeti jira. Shiishaan kan rakkoo hedduu sammuu namaa irra geggeessee jiru to'annoo jala ergaanii ooleen booda ibiddaan barbadaa'uun isaatis dhagahameeti jira. Magaalota Oromiyaa garaagaraatii fi akkasumas magaalaa Finfinnee keessatti warroonni shiishaa dhugaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamuun isaati dhagahame. Opereeshiniin shiishaadhaa dhiyeenya kana ergaanii eegalameef magaalota godinaalee Oromiyaadhaa garaagaraa keessattis geggeeffameetii jira. Magaalaa Finfinneetii fi akkasumas magaalota adda addaa keessaa shiishaan 500,000 ol kan ta'an to'atamuun isaatis dhagahameetii jira. Warroonni shiishaa kana dhugan yeroo hedduufis kanneen faayidaa takka hin qabnee fi kanneen taa'anii sammuu isaaniitti rakkoo gaggeessan jechuun poolisiin magaalaa Finfinnee fi akkasumas poolisiin magaalota Oromiyaa garaagaraa beeksiseeti jira. Shiishaa kanaas bakkoota adda addaatti dhokatanii osoo dhugaa jiranii tarkaanfiin irratti fudhatamuu isaatis poolisiin iddoowwan adda addaa jiran martinuu ibsaniiti jiran. Oduuwwan haala kanaa kana kan mul'atamee fi kan eegalame opereeshiniin shiishaa walitti qabuudhaan torban tokko dura ture. Torbanoota tokkoon duratti walitti qabiinsa kan eegalan godina Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa keessattis tarkaanfiin kunis fudhatameetii jira. Poolisiin godina Harargee Bahaatii fi akkasuma godina Harargee Lixaas ibsa kana irratti waan ibsaniitu jira. Hooggantoonni poolisiidhaa immoo tarkaanfii kana fudhachuun namoota shiishaa kana dhugan irratti tarkaanfii gurguddaa akkaanii fudhachaa jiran mul'isan. Garuu immoo shiishaa kana dhuguudhaan warroonni beekaman martinuu rakkoo hamaa sammuu isaaniitti irra geggeessaadha akkaaniif jiru osoo hin beekne yeroo isaanii ittiin dabarsuudhaaf qofaa fi akkasumas yeroo isaanii ittiin miidhuu kan ta'e jechuun poolisiin qorannoo wal duraa duubaan geggeesseen mul'iseeti jira. Warreen shiishaa kana dhuganis akkana qabamanii isaanii waliin qaqqabamanii iddoo tokkotti walitti guuramanii kan mul'atan ta'us garuu immoo warreen shiishaa kana dhuguudhaan beekamanis bakkoota adda addaatti dhiiraaf dhalaa jidduun to'annoo jala ooluun isaaniitis ni mul'ata. Rakkoo hamaa osooniif hin taane immoo warreen haala kanaan dhugaa jiraniif sammuu isaaniitiifis yaaddoo guddaa keessa waan jiraniif jechuun poolisiin haala gaariidhaan hojjechaa akkaaniif jirutu mul'ata. Hooggantoonni poolisiidhaa immoo ibsa garaagaraa kan kennaa jiranis yeroo hedduufis hojiidhaafis qophiidha jechuun wayita ibsan sakatta'iinsa manaan manatti taasisaniin meeshaalee shiishaan ittiin dhugamu 580,000 ol kan ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameeti jira. Kanaanis ergaaniif qabamaniin booda hundi isaaniitu ibiddaan barbadaa'uu isaatiitu dhagahame. Warroonni shiishaa kana dhugaa jiran immoo kan biraatis akkaaniif barnoota irraa baratan takkaa'uu immoo isaaniifis barnoota ni ta'a jenneeti yaannaa jechuun hooggantoonni poolisiidhaa yaada isaanii yaada adda addaatis kennaa turan. Shiishaa kana dhuguun immoo sammuufis hedduu takkamidha. Yeroonii fi shiishaa dhabanii rakkoo adda addaa uumuu danda'u. Yeroonii fi harkatanis immoo ta'anii dhuguun jechuun dubbatan barattoonnii fi akkasumas dargaggoonni xixiqqaan martinuu iddoo tokkotti walitti dhufuudhaan shiishaa barbaadaniiti dhugaan jechuun dubbatan. Yeroo hedduuf namoonni wantoota araada hin taane kan hojjetanii fi araada irraa kan ittiin hamaadhaa kan ta'e shiishaan dhuguun yeroo hedduuf dhiiraa fi dhalaanis martinuu ni dhugan jechuudhaan mirkaneessan. Kun immoo wayita ibiddaan haala kanaan gubachaa jirutti kan isaan ajaa'ibsiise ta'us warroonni immoo shiishaa kana dhuganii fi kan biraatis akka of eeggannoo guddaa irraa taasisan jechuunis mirkaneessaniiti jiran. Kana dhuguun faayidaa tokko qabaachuu osoo hin taane miidhaa guddaa isaan irraan gahu maraa'u kaniif irraayis of eegan jechuudhaaf tarkaanfiin kun irrattis kan fudhatamedha. Poolisiin godinaalee Oromiyaa hedduu waa'ee kana irratti kan tarkaanfii wal faana hin fudhatin ta'us godina Harargee Bahaa opereeshinii magaalaa gaggeessan opereeshinii walitti fufinsa qabu gaggeessan torban kana keessa sakatteensa manneen eeguu gaggeessinu shiishaa kana dargaggoonni 4, 5, 6, 7 waan ajaa'ibu shiishaa tokkorra nam 10, 12 ogguu harkisan opereeshinii gaggeessaniin agarree sakatteensa manaa manaa gaggeessaniin opereeshinii lakkoofsa maali shiishaa lakkoofsa baay'ee ta'e to'annee guyyaa irraa kan akkuma argamu asitti bakka hawaasni argutti kan gubate ta'uu isaati.
Tarkaanfiin akkuma yeroo ammaa tana dhageenyee jirru Opereeshinii magaalaa kanattiinis geggeessineen warreen shishaa dhugan opereeshinii rakkoo walitti hamaa fufiinsa keessa qabu jiru jechuun mul'atan. geggeessineen Garuu wayita haala kanaan ibiddaan torbaan kana gubamus keessa tarkaanfii bareedaa sakatteessa ta'uu manneen eeguu uummanni keenyaa geggeessinu fi kan biraafis shishaa faayidaa kana guddaadha jedhan. dargaggoonni 4, 5, 6, 7 waan isa ajaa'ibu shishaa tokkorra nam 10, 12 ogguu harkisan opereeshinii geggeessineen agarree sakatteensa manaa geggeessineen opereeshinii lakkoofsa maali shishaa lakkoofsa baay'ee ta'e to'annee guyyaa irraa kan akkuma argamu asitti bakka hawaasni argutti kan gubate ta'uu isaati. Shishaa dhuguun hashiisha dhuguu yeroo hedduuf waan faayidaa hin qabneefis tarkaanfii kana irratti fudhatamuun barbaachise. Yerootuu immoo bakkoota adda addaatitti wayitaanii fi ilaalamaadhaa jiruttis hashiishni dhuguun rakkoo qaamaatii fi akkasumas miidhaa gurguddaadha shishaan gaggeessa. Warroonni wanta kana dhugan yeroo hedduuf kan sammuun isaanii tasgabbii hin qabnee fi akkasumas yeroo tokko tokkoofis miidhaa gara fayyaa gurguddaa qabuunis ni gaggeessa jedhan. Yeroo hedduuf immoo namni wanta kana dhugus fayyaa isaatti hedduunis miidhama jechuun himan. Haalli inni irra jiru immoo kan dhalaan wanta kana dhugu hundinuu miidhaa gurguddaa qaama isaanii irra gaggeessuu danda'a. Yeroonii fi isiin silaa da'uudhaaf hamilee qabsanittis kan daha isii duubatti deebisuu fi yeroo fayyaa qaama isiidhaa hundaa'uu miidhaa gurguddaa irra gaggeessa jechuunis mirkaneessaniitii jiran. Yeroo hedduuf arraanni dhugaatiidhaa fi akkasumas kanneen alkoolii akkasumas kanneen waan adda addaatis nyaachuudhaan beekaman marti isaaniitu sigaarrinii fi hundinuu akkumaaniif miidhaa hamaa qabutti irra kan hamaadhaatti itti jedhamee kan yaamamuu fi kan beekamus irra cimaan isaatis shishaadha. Shishaan dubartoonni yeroo hedduudhaaf wal duraa duubaan deddeebi'anii yooniif dhugan miidhaa akkaaniif irra gaggeessa. Warreen shishaa kana dhugan qaama isaaniitis haalaan kan hawwitu ta'us wayita immoo waan kana dhabanis rakkoo hamaa keessa isaan galcha. Tokko tokko immoo wayitaaniif ilaaltu bifaa fi fuula isaatti raawwata tasgabbii hin qabneetu mul'ata. Namoonni wayita waan kana dhugan irrattis miidhaa gurguddaan qaama isaaniitirras gahuudhaatu himama. Garaa adda addaatiin immoo fayyaatiinis yooniif kan osoo hin taane warreen waan kana dhugu marti tasgabbii tokko hin qabu. Gaafaaniif ganama hirriibaa ka'uun ni lola takkaawuu immoo ni booya jechuun himama. Kun immoo garuutu poolisiin tarkaanfii haala kanaa fudhatee duuba deebisuun isaatis haalaan barbaachisaadha. Yeroo hedduuf arraada adda addaatiin kan beekaman namni kunis arraada jamaa fi takkaa'ummoo arraada cimaa kan namoota hedduu rakkoo keessa galchaadha ture keessaa isa tokko. Namni immoo waan kana dhuguudhaan beekamanii fi akkasumas wanta kana dhugaatiin isaa ittiin beekamu wayita tokko yoo mirqaanan haalaan ni mul'atu. Gaafa immoo wanti kun dhaabbatee takkaa'uu dhabames rakkoo hamaa keessa isaanis ni galcha. Poolisiin gocha ammaan kana hojjechaa jiru haalaan bareechee tolchee waan itti jiruuf wanta akkanaatii fi araada hamaa kan nama qabsiisuu danda'an maraa'u to'achuun poolisiidhaatis namoota hedduudhaas gammachiiseeti jira. Tarkaanfiin ammaan tana fudhatame kun godinaalee Oromiyaa mara akkaaniif fudhatamuufis abdii guddaa qabna jechuun hawaasnis dubbataniitii jiran. Miidiyaaleen waliigalaa immoo waan kana wayitaaniif gabaasanitti jalqaba duraatiif magaalaa Finfinnee keessatti kan eegalame amma immoo magaalaa Oromiyaadhaa maraa'uu keessa wal gaheetii jira. Tarkaanfii bareedaadha.